elah. Mudi ka matay man natin. Rauli pasina utapo sona sena. Magara. Passport oton kutin iyaro ton yabin lafuma demtet Amerika jata. Elah lafuma እሷ እንዳሰበችው አልሆነም መሰለኝ እንትኑ ማለት ነው። ግንኙነቱ መኪና አላገኛም፣ ቤት አላገኛም፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩ። أنا ماكينة في من وانا أبين لا يستجد جود نافي سوالي ولولو هدا بالبلا نا إرجي بالبلا آيفون برو ماكسينا إرجي نا بكا بربادي عن صولا عفيتو يجود مركاتو كيس في الفيلم كيس من عافية عفيتو أكو خاتينا فكين Ashama kan terdaftar tiga paket sana gini nasna ka wicara video berat buat tadi jera video nanti ka warta ka kemudian di dan siraka ba namo channel kana fara tata yojratan subscribe gocin daga tira malato notification tu kuasi chor bada ya do kawatan comment beresa gara video modelistos gara duduk mati male Abet sasab di ante jengka. Amma jaga kunung model lo tara najat tadi sih. Ini lam tuh bisa kan sedua mana lala, ilal. Mudi kau tahu mana tadi. Awi modeling akademi mana ti? Iya mina awi modeling akademi no anci. Awi saja dia akademi no anci. Ya udah beberapa kali sesak. Kota jas gara-gara ante, jadi saya malah batat. Ay modeli. Orangnya modeli dalam basham-basham ante. Model apa garet soco nukan. Ilali sakat. Ilali sakat nak tara malu aku tara apa ya? Fatih utaru gitu fakata pak. Malida. Ayo Romo fokus aku na model itu nama ilmi nama. Abita. Nufitum karena no gestum. Yoni jika ya tu. Wanku ni kalau saya social media ada debia, kesuatu tu juga, cuma kanan dua erga ujian kau dia ugat tu koltai, tahu model ni kademi nano borawi ti namo tiga nama war badan, nano sana debia dan desu, garu jole kan itu mutan no sana infitin media ti bahasu boleh status hawin wanti boleh sini gudani, jole kana lenjir gat umurani eka wan les rifatani dem sana gata jaji sana, wan hunduma erga rifatani media ti bahasu kin social media ada gadi usir rature oleh kesin joller ma guyana magiste kesin gadi usir rature malafi kokotani do mani jolle kun bayen sani tokofa woljen litani juru kharani sandan kajra ini full rayo milla food ini du bawa fuchin dan denye dem salle irkha gate jira jolle sana ichura yogin ko ba dem sura free ta ne kasan dem ne techura sani full ipisani Walti sikani, sani menjadi ko nama ko baca kata dem sani, san mo baca error bay mo dem so normal na dem mo yuwa dem sa kasi mana, mana fi ofe ganno da tebe so yoi ko ero kamera serajira tokin ofe ganno kin wanti okin wan ne kajer fadaga tu inum selebeto sirka bada jolle ko no tarno sani gapati seran dem manitti media ti basu baleste sani jawada modelot ke no bay charger tu ايش تفو في ميت مو Tan irrafnu nidu guda shurshuru. بعد فردي Afurdalla. Abba warra qubbanu ustiske norin gurguru. Ante hujan? Are kana namni sidaga gadi kabi? Irra gadi didesa guta busa fitesa. Ama nabicha kana agau wagni oda nabe wagni oromo gadi sagalabat kullun gadi sagalabat abdarin gadi sagalabat Rauli basena guta bosona sena. Kegono dikala agak. Sama ada. Baj. Bakal break up to me. Rauli basena guta bosona sena. Fagara. Jarsa kada betu karena na utrage batani.
Bakka. Irratti walii gara. Maqaa karbani wanti si barbaanne sagana. Kanuma beenu gadi deem. Life of Chris Ugarbi meemet hojjetu yookiin viidiyootti walitti fiddee walitti hiitee hojjetu baay'ee namatti tola baay'ee nama fun baay'ee nama bohaarsa. Thank you dhugaa jabaadhu. Kaloko mali ilurada badem bosona dawade obsineef lakki jarana karaan kun nun baasu jennee kadhan wana wamtu seno obduba milade warra kana maalaa goon ko mali ilurada badem bosona dawade boo'ichaani tuuftaa jechuudha fattaanuma obduba milade wana wamtu seno obduba milade dhukkubsataa kan biraa hin qabne nama lama hin dandeenyu mee har'aafatti nu dhiisi maaloo tola. የቂጤን ታጥቤ መምጣቴ ብለው እሺ ዛሬ ከማን ጋር ነን? ከናሁም ጋር ዶክተር ናሁም ወይስ ናሁም? ዶክተር ናሁም። እሺ በህክምና ዙሪያ ያጋጠመክ በጣም አስቂኝ የሆነ ነገር ንገረን። አንድ ቀን የማታ ተረኛውኝ የግል ክሊኒክ ውስጥ እየሰራው አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ታካሚ ይመጣሉ። ብዙ ምርመራ ተደረገላቸው በሽታ አልነበራቸውም በዛን ቀን አትሊስት እኔ ያላገኘውም ምግብ ግን እየበሉ ስላልነበር የሚዋጥ ቫይታሚን አፕታይታቸውን ከፍ የሚያደርግ ቫይታሚን ተጻፈላቸው እኛ ሀገር ውስጥ በእድሜ ትልቅ የሆኑ ሰዎች መርፌ ይወዳሉ እኛ አባት መርፌ ስላላዘዝኩላቸው አዘኑብኝ መሰለኝ መርፌ ያሰጠኝም ልጅ ያሉ አይ መርፌ አልሰጠውትም አልኳቸው ከዛ እጅግ በጣም አዝነው ከዛ በኋላ በቁጣ ስሜት እኔ ደሞ መርፌ ወጋለው ብዬ ቂጤን ታጥቤ መምጣቴ ብለውኛል ናው ዘግናለ Abi ko jawaadu ga waan bohaarsan jalqabdeerta kontentii bareedaadha dhufteetta Dr. Naamuu dhugaa mudannoo bareedaadha. Maqaan abbaa kee badhaasaadha. Badhaasuma. Mayyuu deebanaa gala. Biyyi dhaloota kee achirraanidha. Achumarraan. Maaloo sabni kun yoo galateeffate. Maal na laala sabni kun. Elaame paaspoortii otoon kutiin xiyyaara otoon yaabiin lafuma deemteet Ameerikaa ceeta. Ela lafuma deemtan. Ela. Nawwadola ela lafuma deemta akkamitti hootte akkuma asii baate mana keetti lafuma deemteem Ameerikaa ceeta achitti makiina yaabbatta. Ameen ilma na arge waaqayyo. Isi arge miti. Itoophiyaa keessa jiraachuun jibbe. Isi jibbisiise. No kanaaf hin jedhe akkati jibbite beeka. Akkati jibbite beeka. Qaba daakunaatiin qaba waldaan kun qaba. Duuba naa gora. Aga amma Ameerikaa. Itu saya kufin kau tu hati you. Amma Amerika cesis na acar. Pasporti tu kutin visa male biaya bakki bata. Lafa lafo demte de. Lafo ya doko. Kuno as suki gau nincima. Tiko kilometer faga tanan. Kata magala bau nincima. Kuno asi. Ere jamanu di samalta tani. Yoduk mati monu yu dem warbana. Church ke sanuti mana na. Motor rasha okin di adresa betan jirtan komite dertin nu barresa. Nanna nus malfi lafo dem warbana nu fakakatu. Yoduk henna kamate jal kamna karasa nu tagarsisu. Biya pasporti visa dan daba mitra pada kama. ስሜኝ ህዝቦች እኛን ካላንከባከቡን እኛ ዜግነታችንን እንቀይራለን ወደ ውጭ ሄደን ማለት ነው ጥያቄ ይቀርብልሃል ጥያቄው ውጭ ያሉ ሰዎች እዚህ ቤት መጣኮ ምናምን አለ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰፖርት የማያደርገን ከሆነ ደግሞ እኔ በበኩሌ መሄዳቴ አይቀርም ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ለኔ መኪና መግዛት አለባቸው እኔ አሁን ታስኪ ውስጥ መንገድ ላይ ቁሜ ተጠብቅ ምናምን ሰዎች ዩኒንትን አስተሳሰባቸው እንደ ልጅም መኪና ቆሞ ተጠብቃ እንደ ምንድነው መኪና ያለም ምናምን ይሉኛል የቤት ክራይ ደግሞ ለመከራይ ሲል ማለት ነው እኔን ካገኙ እኔን ሳዩ የለም ቤት ምናምን ምሉኝ ለምን ረጅም ስለሆንኩ ሳይሆን ይው እንደዚህ ስለማያቆኝ ማለት ነው ምን ብሎኛ ግቢ ይገባሉ ይሄ ልጅ እውነቱ ማንገ ግቢ ሊገባ ነው ምናምን ብሎ እንትን ይላል ማለት ነው ሌላ ሰውን እንትን ቢዬ ሊከው ይቃውን ከጫኑ በኋላ ነው እጄ የሚገባ ማለት ነው እንጂ በራሴ ከፈለኩ ስለዚህ ቤት ስትከራይ ሰው ነው የሚከራይልህ አዎ ሌላ ሰው ጨርሻ አንተስ መጣ ይደነግጣሉ አዎ አይ ይደነግጣሉ ሳይሆን
ብዙ ሰዎች እኔን ያውቃሉ አሁን ስለዚህ መታወቅ ጎድቷል አዎ ጎድቶኛል እንደ ድሮ ተደብቄ ቢቀመጥ የሚል ስሜት ይመጣባል አንዳንዴ ማለት ነው ለምን እኔ አሁን ድሮ እስከዚህም ነው ሰው ማስገረኝም ምናምን በቃ ፍሪውኝ ነው ምኖረው ማለት ነው አሁን ግን መንገድ ላይ ስትወጣ የሆነ ቦታ ስትቀመጥ የልጅ ከዚህ ምን ይሰራል በቃ በጣም እንትን ነው ይከብዳል ማለት አዎ አይን ውስጥ አንዴ ከገባኩ ይከብዳል ነገሮቹ Nagoo jimaa jechuun akka nama akka Afrikaatti dheerinaan beekamaa ta'edha. Keessumattuu beektu baay'een keessanii yaada kana dhiyeessuun isaa dhugaadha. Garuu akkaataan itti dhiyeesseesutti qodoo gora qaba keessumatti. Maaf dhuguma akka beekamti isaattitu akka biyya biraa ta'e tuun dhalataa biyya biraa ta'e advaanteej jedhamu faayidaa kan hin argatu. Maybe konkolaataa mataa isaatii biizinesii adda addaa beeksisa adda addaa ta'e carraan galii argatu bal'aadha. Garuu akka carraatee biyya keenya ta'eeti kan hin akkeessini akkas beekamti akkasii qabaatee agas mara qabaatee beeksisatuun hojjetiin galii tokko tuun qabaatiin akkas rakkateeti konkolaataa mataa isaatiituun qabaatiin jiraataa jiru jechuudha. Dirqama konkolaachisaanii barbaachisaanii garuu akkaataan itti gaafatee akkasiin turre keessumattuu xiqqoo yoo akkasinaan godhantee zeegneetiin jijjiiraa kana osoo hin taane kun akka gaaffii ijoollee wayiitti fakkaate malee hin barbaachisaanii garuu namooti immoo ajandaa godhatanii sooshaal miidiyaa irra deemtanii foto editii gootanii makiina hodhaa jala keessanii waa meeqaan ittiin mooraalii namaatiif leexinoo si eeggadhaasiin jechuu barbaada. Gaarii miti keessumattuu maaliif akkaataan haasaa isaatti xiqqoo dogoggora qabaatu yookiin beekumsa dhabuudhaan yookiin xiqqoo wallaalummaa yookiin bilchina yookiin hubannaa dhabuudhaan yookiin immoo afaan isuun rakkisiis immoo akkaataa garaa ibsachuu dadhabeera maaliif sun badaa miti amaarfisa badaa miti waan ta'eef jechuudha. Saniifis ta'uu danda'a malee dhugaadhuma akkana beekamsaatti dirqama hin malaa fi hin barbaachisan jechuudha. Saniifi tu gara negatiiviitti fudhachuu dhiistanii namoota keenya baay'een keessanii walitti qabdee immoo waaqa dandeessa yoo gargaartan gaariidha. Uumama harka waaqaati erga waaqayyo sila keessin uumeenii beekamtii kenneef beekamtii isaa kanatti immoo fayyadamuu hin qabaata jechuudha. Namoonni amma isaa hin beekamne illee beekaman waan faayidaa adda addaa kan isaa argatan namooti baay'ee jira. Inni muumeebii beekamtii namni biraa ittiin qabneen erga beekamtii kanaan dhufee faayidaa isaaf malu utuu argatee gaariidha jechuudha. ፍቅረኛ በአንድ ጊዜ በኦንላይን እንትን ተታውቀን ነበር ከጊዜ ሂደት በኋላ ግን አቆም ነው ምን ነው ኔትወርክ ተቆራረጠ አንተም ረጅም ነህ እና ምንድነው የምትላት በዚህ አጋጣሚ ውስጥ የፍቅር ስሜት ካለ ምንድነው እንቀጥለው ወይ ነው አረ አይደለም እንኳን ገላገለኝ እንኳን እንደዛ ነው ማለት ነው ፈልገው ስለዚህ አሁን ነፃ ነህ አሁን ነፃ ነኝ ማለት ነገው ሰምሻ አብረን ስንኖር ያኔ በጣም ካስቸገረን ነገር አንዱ ምን መሰለ አሁን ከሚላት ጓደኛው ጋር ይመስለኛል በጣም ረጅም ሰዓት የፍቅር ጊዜ ነበር ያሳልፈን በስልክ በጣም ረጅም ሰዓት በቃ ያወራል በጣም ያወሩ ነበር ስለዚህ ይላል ነገዋል ትክክል ነው እንደ ቆመት ነው በስልክ የምታወራው ረጅም ነው ያ ማለት እንደዋለን ሷም ውጭ ነበረች በጣም መጀመሪያ የጠየቅካት ቁመቷን ነው ቁመቷን ካንተ ጋር እንዴት ነው አይ ትንሽ ረጅም ነች ትለኛለች በአካል ተገናኝተን አናውቅም በስልክ ነበር የታወቅነው ማለት ነው ከዛ ከጊዜ ሂደት በኋላ አቆም ነው ማለት ነው አይታወቅም ምክንያቱ ያው ርቀቱ መሰለኝ አይ እንደዛ ባለው ግን አለ አይደለም እሷ እንዳሰበችው አልሆነም መሰለኝ እንትን ማለት ነው ግንኙነቱ መኪና አላገኛም ቤት አላገኛም እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩ እንደዛ ነገሮች ደግሞ ስላልመጡ ለዛ መሰለኝ እንትናን ሽላ ያረጋች ማለት ስለዚህ አንተነትን ገሩ ዋና ከሰከሲ kana maybe rage because tiga ሆነ ከዚ ብሬክ ታው አማ አስማ ረቱ ባይዘ ነው ተነገው ቆመተን ባይ ከሰኒ አሳ መሳራ ከን ወላላቴ ህምቤቱ ከን ሁበና ማሊያ ሰው ጀቹራ ከነ ባይዘ ጋብሬክታን ከነ ነዲስቴ ከነ ፍኒሲ ዋንጀሩ ኢናሳ አሙቱሪ ሚዲያ መቲ ሂሪያ ሞሊቲ ጉና ሰው አበሉን ከነ ፍኒሲ ከነ ጎቴ ከነ በርባዴ ዋንጀሩ ሂናሳ ነው መከምቴዩ ገርለማን ይዩ ሙዳውል ያ ሰው ለገብሬክቲ ወሉማ ቀጥቀነ ወልዲስ ሆነ ብሬክ ብለ sababokin negative wali aso hungarimti
nagaa kooti galata waaqa ayno ijoolleen ani afaan amaariffaatiin dubbachuu barbaade miti jalqabumas jechuudha sanii galee waan inni afaan amaariffaatiin addabaabaay irratti baasee afaan amaariffaatiin beekuu qabama jedhee dubbadhe malee oromoo ko an durumayyuu jechuudha sanii galee osoo waa'ee mucaa kanaa fidee sinitti himee jechuudha sanii galee ani baay'een oromummaa kiyya jaaladha oromoo jechuun immoo nama gargaarudha jechuudha sanii galee inni garuu achirratti ana nagalateeffachuut isaa mala waan ta'eef inni garuu kan jechaa ture waan biraati jechuudha waan sammuu nama tuqu jechuudha sanii galee oromoo ko inna maal jechuun barbaade maaliif no emotionii kanan ta'e maal akka ta'e bettu isaafan olmaa baay'een isaaf oole jechuudha sanii galee olmaa baay'ee kana keessa garuu guyyaa gaafa tokko ani fide yookiin maqaa Kanifin nama media kanarratti ollolle jechuudha sanii galee guyyaa gaafa tokko ani maqaa isaa fideeto media kanarratti isa waamee sin beeku jechuudha sanii galee Even ijoolleen gizee media kanarratti wal argite maal taatan yeroo jedhan sanii galee waan hamaadhaan isa kaasee hin beeku jechuudha inni garuu har addabaabaay irratti ba'e ana makiina fi mana waan dhabeef na dhiiste jedhe jechuudha sanii galee sababattiin mana fi ko makiina hote tanan duras kadhachaa ture jechuudha ani mana fi makiina kana hin kadhatini maal maafati jara san jala deemta ofii keetti fuuko boodaarra hojjettee toltu dhufuu dandeessa ganaa waan baay'ee si eeggataadha malee guyyaa gaafa tokko waan akkanaa sammuu koo keessa hin jiru jechuudha Aizu walumaa gala intala kana beektu TikTok irratti yeroo baay'ee barreen gadda video set by reacti gochaan ture foto isaa fuutee antini jaalaa sirbiti nagoo ko maal akka baay'ee jaalatutti asofti social media TikTok irratti jechuudha maybe ala sani gaala lu gassi sal tokko hin gelu war relationship wajin jiran fakkaata maybe intali nagoo jechaa jiru intala kanas ta'uu danda'a dhiisuu danda'a garuu maybe intala kanas immoo ta'uu danda'a wanti beekamaan jiru garuu seen sacha dhufte deebii kennaa jirti mucaa kun akkasiin TikTok irratti see jaallattee bu'aa turte namni video baay'ee hojjetaa turte maybe followers ta'uu danda'a dhugaasis ta'uu danda'a beekaa yookiin immoo ajandaa uumuudhaaf gochaa turte ta'uu danda'a namoonni baay'een immoo hin beeku jechuudha biyya kana keessarraa jechuudha sanii galee jalqaba wanti inni ana fi sawali wololuu fide bilbila na ergi bilbila iPhone Pro Max na ergennan iPhone Pro Max in qabwane iPhone Pro Max wonnetti sibit ofo no fi yan qabatina kam tanama ana iPhone Pro Max kennaaf jechuudha silki Galaxy 51 jechuudha sanii galee Dr. Nabiyaalitu fuudhee galeef jechuudha biyya kanarraa jechuudha sanii galee jennaan akkamitti anaaf jalqaba isaa wanti akka keessa koo na cuucee akkan isa ta'u isa isuna taasise keessaa ni tokko maal akka ta'e beektu baay'ee nama naaqa jechuun biyya arabaan hojjedhaati biyya arabaan jedhin Ameerikaa fi Awurooppaa Kanaadan jira jedhee kana jechuun baay'ee sinitti dhaga'ama jechuudha sanii galee guyyaa tokkooti biyya arabaan hojjedha jettee si dhageessee jennaan aniif si adda baanaa jedhe jechuudha hiriyoon isaan jiru jechuudha dhugaa sinin jedha gidduu keenya keessatti kan jiru jira hiriyaasaa tokko mootii jedhama nama baay'ee gaarii fi nama baay'ee kabajamaadha as biratti otoon isan galateeffanne isa bira maqaa isaa lafa hin kaa'u jechuudha dhugaa baay'een isa galateeffadha nama yeroo hunda gizeen dogongore naga'u jechuun nama jaalalaaf boru gaa'elatti wajjiniin qabattanii wajjiniin jireenya keessan jijjiirratu ta'a dhiisatii jechuudha lugaa dubbachuuf yoo ta'e alkan takkaaf bira buluudha nama siniif hin taane ani dhugaa sanitti hima waan kana isatu fide waan ta'eef jechuudha alkan takkaaf maani silaa adaarii moo maal jedha siniif hin ta'u jechuudha nagawoo sinii galee nama sammuusaa keessa bakka jira miti bakka nama fakkeenya biyya arabaa kana ATM VS kun Pro Max kun akka kiyya ta'u akkas barbaada saniif na barbaada jechuudha sinii galee anna amma garuu oromoo kaani wanna siniin jechuu barbaade eddanni iyyuu kana fide jechuudha sinii galee eddanni kana fide haqa kiyya naafaa kennu jechuudha haqa koon barbaadaan sinii galee haqa kiyya naafaa kennu lakkimuun siifin kennu yoo naan jedhe jechuudha sinii galee siifin kennu bakka barbaadu ansoola hafeetoo jechuudha
markaatoo keessa fi finfinnee keessa minxaafii hafeetu haqa koo kadhatee naaf haa kennu. Ani nama biyya Arabaa keessa hojjedhu. Jaalalumti namoota biyyattii kanaaf kan namatti hin tolle yoo jiraate waan akkasii marratti beekaa keessumattuu gaafa bireekii ta'uu kana beekaa wanti nama sodaachisu ni guddaan jechuudha. Keessumattuu nagoon immoo wallaalaadha. Hin gaafatu jechuun hin cima. Meebi gaafachuu danda'a bitteettiif ta'uu danda'a. Dooktar Naabiyaatti fuudhee fi gadamu baadhechaa jirti. Garuu erga hamma kana ta'e immoo maqaasee akkas miidiyaatti baasee keessaa soob nagoon guddaa balleessite bakka qaban ture wal dhiisne yookiin hin qabu dhokchuu. Isheen akkasii faayidaan irraa dhabdeen dhiiste maybe yoo akkas taate waan kana dhabdee waan karaan baay'ee waan sitti cufamee fi makiina waan si bitoo mana si bitoo sitti fakkaatee ta'uu danda'a yookiin jalqabarraa waa'ee makiinaaf waa'ee mana aasaa erga dhufte gaafa bireekii waan intala wajjinis kan bireekii godhesaa fi mana kiraan dhowwatanii sanadhaa akka itti karaa deemuun dhabee jireenyi koo maal ta'ee firii deemiin dhabee karaa deemuun dadhabee sana haasoftee garuu kun jireenya waan ta'eef waa'ee mucaa kanaa soon sirran turre. Maaliif isheenis gara fuulduraatti jireenya mataa keetii qabattes jireenya mataa keetii qabatta. Waan ta'eef lamman keessanuu waa'ee walii haasa'u yoo baay'ate nama gaarii ture nama gaarii irra turte amma wal dhiisne. Isheenis nama gaarii ture hamma wal dhiisne. Kunoo gaama dubbiin keessan keessa dhaabataa hin jiru. Waan irraa fuutee fidiisiin jechaa jirta. Amma kunoo dubbicha akkas ta'e. Sanaaf waaqa isin gargaaru yoo danda'ame walitti araaramaa walitti deebi'a. Garaa jaalaa waliif qabaadhaa siin jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siin dhiqaate kana fakkaata akkatti bartaaf diguddaa siirraa qaban namoonni shaana kanaaf haaraa taata yoo jiraattan hammayyuu subscribe kan hin godhin yoo jiraattan subscribe godhaa jechuun barbaada. Yaada qabaattan koomenti barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhutti nagaan tura.